Maltaat ijool. Eenyutti iyyanna? Maltaat. Eenyutti iyyanna? Maayin. Eenyutti iyyanna jaran? Maltaate. Eenyutti? Maayin. Furtuu naata eenni isa mee amma adaraa rabbi mee saamunaan tokko meeqa boqqolloon meeqa waa'ee xaafii naasofnum xaafiin meeqa galee jaran waan qarshii barana xaafii itti binnu bara keenya bee mana irratti ijaarrayu maal Nani raafadhe odoon sinittini dhadhaan dhumeera. dhadhaan dhume? Dhume? Asirrattan godhadhee nyaadhadhee gaambaan qodaan duwwaa isaa jiru. Ati maal dhimma qabi nyaadhu ati nyaadhu maal giifti koo nyaadhu ati sirriitti nyaadhu nu silaa nu nyaatamuuf tolla nyaadhu giifti koo nyaadhu kottume mindaa ji'a meeqaan irraa qabshaati Kanuti. ati nyaadhu giifti koo ani maraachaan jira ati nyaadhu eenyu mee ani afsii gidduudha eenyu haadha manaa kan fakkaata Ani qalloodha gana nyaadhaan amma. mindaa ji'a meeqaan irraa qabdame ati Mindaan kiyya kan ji'a jahaati garuu ji'a torbaffaa irratti immoo mindaan haa dabaltu. nan dabala nan dabala maar dhimmi tokko yoo hin jiru mindaa nan dabala kiraa manaa nan dabala hundumtuu dabala ani maal mana hojjaan jira amma jiruun dabala jettan qibaatiin kun meeqa galeera anaafi samuudha na barbaachisaa kanaafuu naa dabaluu qabda. Nyaacha ati kiraa manaan kaffaltu baasiin mana keessaa sinni ilaallatu nyaadhu giifti ati sirriitti nyaadhu. Namni maal ta'e qobaasa an jedha anu qobaasa an jiraa jaran maraanne be furtuu jaran furtuu Maltaat ijool. eenyutti iyyanna? Maltaat. Eenyutti iyyanna? Maayin. Eenyutti iyyanna jaran? Maltaate. Eenyutti? Maayin. Furtuu. Maal namoo si biran jiru ko baay'ita. Maltaate. Maal taate naan jetta? Biyyan jiru. Maltaate maal gootanii? Garami firatti moo? Maltaanii. Ol iyyanna moo gad iyyannaa jaran? Maltaate. Maayin maal irreebdee. Maltaateniiti. Furtuu. Irreebdee. Ani maan reefuna laa dhufaa jira waan nuti dubbadde ba'oo mannan argan. Maal gootere? Immaraa sammuutti qabee ni jira. Etiyyee kinaalaala waaqaaf lafaan ani furtuu keessaan hin argine kiwannaan mindaanaa dabalaa jennaan akka hin daballee furtuun booda jedhani. Furtuu maaliiti? Maltaatee malataanatti ni gini. Furtuun jedhe furtuu jarana furtuun isin gaafata. Mukkeen nagaadhaan jedhe maal taate namni maal jedha ollaa maal taate. Ilaa furtuun ani barbaadu furtuu qaala'insa jireenyaa ittiin dandamachuu dandeenyu. Isa gaafatan. Maalan immoo waan biraan se'e miti jedhan. Ani maraateen se'e. Ani bari furtuu maallaqa keessa kaawwattan se'e sana kooti ture. Ati kuma yaadati. Jireenyi qaalii ta'ee furmaata isaa ittiin barbaaduudha jechaadha. Maal obboleessi ko? Anan laallatu. Maal obboleessi maal hin jedhamaa? Hin jedhamu. Dhugaa rabbii amma adaraa rabbii amma akkaataatti jiraannu nama keessa deemnu bar nama fakkaanna bar dhumneerra keessa. Dhugaa ta'ii. Akka jiru nama fakkaannam. Maaltu sitti qaala'e? Maal taa deemna nama keessa kophaa ofitti taa deemna bar. Furmaanni isaa maal jettanii maaltu sitti qaala'e sitti immoo? Maali jarana rabbi isin ilaalchisu laalaalame. Furtuu jireenyaa qaala'insa jireenyaa yoo jimaan kun duratti qarshii 20-30 bitaa turre. Arra garuu 300 galee jimaan kun. Furmaanni isaa maalilee? Maal isa duwwaadha? Furmaanni isaa kan laalutti otoo Raashiyaa fi Yuukireen walitti araartine qaala'insi jireenyaa kun nurraa caban jedhan.